raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata, roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Har'a guyyaan adoolessa 7 bara 2014 dhaggeeffatoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophiilee keenya hordofuuf akka isinitti tolutti sagantaa har'aaf qabnu durseen isin beeksisa. Qophiin hundee waa'ee hidda latiinsaa Oromoo keessaa kan Gujii irratti qophaa'ee yeroo isaa eeggachaa jira. Har'aaf qophii fayyaa hawaasaa hin qabnu, bakka isaa qophii addaa isiniif dhiyeessina. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameetii, amma gara oduuttan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaan oduu kan sin dhageessisuu dhaabasaa waaq jiraate. Miseensonni caffee Oromiyaa Adaamaatti walgayii akka taa'uuf jiran dhaga'ame. Miseensonni caffee Oromiyaa walgayii waggaa dhumaaf Adaamaatti walga'uun kun dhimmoota fardii ta'an irratti mari'achuu fi murtii dabarsuuf akka ta'e keessa beektonni himanii jiru. Dhimmi guddaan irratti mari'atamuuf jiru tokko waa'ee maaster pilaanii misooma qindaa'ina kan Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa akka ta'e beekameera. Akka hamma himamaa jirutti walga'iin caffee kun karooricha akka mirkaneessuuf ajandaan qabamee jira. Keessas miseensonni OPDO dhimma kan akka murteessaniif dhiibbaan gaggeeffama akka turellee keessa beektonni himanii jiru. Murtiin seenaa gurraacha qabu kun yoo ragga'e dogoggorri seenaa adoolessa 13 bara 2001 magaalaa guddoo Oromiyaa Adaamaatti dabarsuuf murtaa'ee ture ammas irra deebi'amee murtaa'a jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa ibsaniiru. Addi bilisummaa saba Ogaaden tarkaanfii lolaa fudhatee loltoota mootummaa Itoophiyaa 100 ol ajjeesuusaa beeksise. Addichi ibsa loltummaa baaseen akka beeksisetti loltoota addichaa haleellaa baatilee 3 darban keessa fudhataniin loltoota mootummaa Itoophiyaa naannoo Ogaaden Qabridaar fa'aa keessa socho'ee uummata goolaa ture keessa kan 100 ol ta'an ajjeese kaan immoo madoo taasiseera. Addichi akka dabalee ibsetti haleellaa kanaan konkolaataan waraana mootummaa Itoophiyaa gara 4 ta'u barbadaa'uusaa beeksiseera. Oduu kana ilaalchisee gama Itoophiyaatiin wanti ibsamee hin jiru. Mootummaan Yaman barreessaa paartii Gimboot Sabaatti Itoophiyaatti dabarsee kennuun akka noollee oduun biyya sanarraa ba'aa jiru ibsaa jira. Maddeen oduu akka gabaasanitti barreessaan Gimboot Sabaatti obbo Andaargaachoo Tsiggee kan qabame otoo biyya Yamanirraa kutuudhaan gara biyya maqaan hin himamne garuu Eertiraa ta'uun hin oolle jedhamutti darbuuf jiru buufata xiyyaaraa keessatti ture. Sana booda isa eegsisuuf karaa adda addaa yaaliin godhamaa turuusaa kan ibsee paartiin Gimboot Sabaatti yaaliin sun waan milkaa'uu dideef ifatti bahee balaaleffannaasaa beeksisee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ingiliz akka mootummaan Yaman hoogganaa Gimboot Sabaatti kana Itoophiyaatti dabarsee kenne mirkaneessuusaa dubbatee jira. Haala kan ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa ifaan haga yoonaa waan ibseen qabu. Qondaalli dhimma kominikeeshinii Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa garuu maddeen oduuf akka ibsetti mootummaan Yaman obbo Andaargaachoo dabarsee akka kennuuf mootummaan Itoophiyaa gaafachaa jira. Sirna moggaasatiin lammummaa Ingiliz kan qabu Andaargaachoo Tsiggee duraan Ihaadig waliin hojjechaa erga ture booda dhiisee alatti bahuudhaan dhaaba mormituu Itoophiyaa akka ijaarillee beekamaadha. Pirezidaantii Gaambeellaa kan turanii fi Sudaan Kibbaa keessaa humnaan ukkaanfamanii Itoophiyaatti kan deebifaman obbo Okeelloo Akwaa himannaa isaan irratti dhiyaate morman. Obbo Okeelloon akka ibsanitti himannaan isaan irratti dhiyaate yeroo seerri shororkeessaa biyyattii keessatti hin bahin dura kan raawwate waan ta'eef seera sanaan himatamuu hin qaban. Akka isaan jedhanitti yeroo isaan gochaa jedhame sana raawwatan jedhamee himame keessa seera jiruun malee seera sanaan booda baheen himatamuun sirrii akka hin taane mormuudhaan himanicha akka kufu gaafataniiru. Abbaan alangaa akka himannaa itti dhiyeessetti obbo Keelloon dhumaatii naannoo Gaambeellaa keessatti ta'eef sababa guddaa fi gaafatamoodha.
Obbo Keelloon yeroo mootummaa Itoophiyaa wajjin hojjechaa turanitti pirezidaantii naannoo Gaambeellaa ta'anii otoo hojjechaa jiranii waan mootummaa Itoophiyaatiin walii galuu didaniif waardiyyaa isaanii fi shofeera isaanii waliin biyya ba'anii akka hirkattummaa siyaasaa gaafatan kan beekamuudha. Obbo Keelloon Sudaan Kibbaa keessaa qabamanii Itoophiyaa keessatti deebifamuun kan yaadatamuudha. Obbo Keelloon lammummaa biyya Noorweey kan qabanidha. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaa waariyaa. Dhaggeeffattoota keenya kun qophii addaati. Qophii addaa kana keessatti waggaa 14 oliif adda addaa kan turan qaamonni adda bilisummaa Oromoo lamaan jechuunis adda bilisummaa Oromoo Shanee Gumii Sabaatiin hoogganamuu fi adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa waxabajjii 28 bara 2014 biyya Jarmanii Berliinitti qabsoo bilisummaa Oromoo daran shaffisiifna jedhanii tokkummaa isaan labsan irratti xiyyeeffata. Kaayyoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa mirkaneessuudhaaf hooggana tokko jalatti masakamuudhaaf ofuma keenyaa dhibdee keenya fulanneerraa kan isaan jedhan irratti keessummaa taasifanne hayya durii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa. Kutaan tokkoffaasaa amma dhiyaata. Hayya durii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa duraan dursee maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Oromootiin guddaa galatoomaa saniin jedha. Duraan adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa fi adda bilisummaa Oromoo kan Shanee Gumiitiin durfamu waggaa dheeraa booda milkooftanii labsii kana labsitaniittu tokko taataniittu jechuudha. Akka dhaggeeffattoota keenyaaf galutti addaddummaan keessa maal ture? Maalirratti adda baatanii har'ammoo maalirratti walii galtan? Jaarmiyaan lamaanuu sagantaa siyaasaa wal fakkaataa qabanii karaa qaama ce'umsaa sagantaa siyaasaa isaan qabatanii socho'an amma tokko taanutti ka adda bilisummaa Oromoo kora sabaa hatattamaa 1998tti wayyeeffatee maxxanfatee sanadha jechuudha. Isa kana walumaan maxxanfanne ka jaarmiyaa siyaasaatti. Karaa keenya immoo ergasiitii kora sabaa sadaffaa 2004 gooneerra isa sana irratti 98 irratti waama xixiqqaa wayyoominuma goone akkaataatti ibsamu kora sagantaan siyaasaa kuni dhugaadha. Isa kana keessaa isaan hin hirmaanne qoodan qabanii maaliif yeroo sanatti akka jaarmiyaatti addatti waan jiranii fi kora sabaa sana irrattis waan hin hirmaanneef isaan isuma 98 sana qabataniitti deemaa jiran. Kanaafi sagantaa siyaasaa irratti karaa kee garaagarummaan jira jenneen amannu haga ta'uti waan xixiqqaa jiru sana amma yerootti walgahii konferensii amma tokkoomu kana goonetti sagantaa siyaasaa 98 fi sagantaa siyaasaa 2004 sana bakkatti waan xixiqqaan jirtu sana wal fudhachiifneerra. Akkasumas immoo heeras wal fudhachiifneerra heera naamusaaf dambii adabaa kattiin bulluuf kattiin deemnullee wal fudhachiifneerra. Sababaan adda bahinsaa egaa karaan abbabbaanuu waan himatu qaba. Karaa isaanii deemsa keessa waanuma 98 maxxanfanne sanayyuu ka irraati sharafamee jira ka jedhan waa himataa ba'anii. Karaa keenya immoo lakki sababaan adda bahinsaa waan sagantaa siyaasaa fi heera adda bilisummaa Oromoo irratti hirkate ittiin waliin hojjennu sana irratti wanti sharafamee jiru rakkinni seera kabajuu fi rakkina qabanii jaarmaa keessatti furachuu dadhabuurradha ka jedhu isa kanas walitti himneerra lamaan keenyayyuu. Isa kana keessatti ifaaf walitti himneeti kanas akkaataatti gara fuulduraatti gama lamaaniyyuu wal hubannoo irra gahameeti wal ta'insi kun godhame jechuudha. Badii jedhu lamaaniyyuu waloo balleesser waliin jedhamu sana hundumaa ifaan ifa walitti himtanii wal fudhachistaniitu kanaa booda hooggana tokkotti galuudhaaf badiilee jedhamanis abbaan itti godhameetu moo akkamittidha kana? Badiilee ka ilaaluun gaaffiin uummata keessaas miseensa keessaas badiin kun kada dalagame abbaan itti godhamee adaba walii kennanii kana fuulduratti deemuu ka jedhudha eegaa jira. Kanas gaafatee ture. Karaa keenya yeroo dheerina kana keessatti 2001 fi
12 yerootti Kaampaalaatti walta'iinsa goonee tokkoomuu qaba jaarmiyaan kun lamaan jenne sana gidduu waggaa 12-13 kana waan hedduutu ta'e. Ergasiiyyuu adda bilisummaa Oromoo gara Shanee Gumii rakkina hedduu keessa darbame. Akkasumas walumaa gala mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gaafas waan hedduutu ta'e. Isa kana qorannee bakkatti goona jechuudhaa fi bakki qormaataa fi lafi irratti qoratanii fi namoonni qorataman kana keessatti bakka hedduutti shiifti godhanii sosso'insi hedduun ta'eera. Ka biyyatti galillee jira. Ka ala kanatti bahee jiree lafa hedduurra jiru jira. Ka naannoo sana naannoo dirreetti hafeetu jira. Yoo kana qoranneeti ittiin wal adabnee wal adabuufiyyuu qormaati ta'ee akka heera keenyaatti ka murtiitti kennu gama lamaanuu qaama tokko tolchuu kana barbaada jechuudha. Inni kana jechuun immoo osooma kana qorannu hojiin qabsoonuu hafuu rarra'uu tokkummaan kunis rarra'ee yeroo dheeraa turuu hanga sana xumurannutti hojii rarraasanii deemuu kana gaafate jechuudha. Inni kun ulfaataa qabsichaafis bu'aa kan hin qabne waan ta'eef ammatti karaa mataa keenya isa kana rakkinicha hubanne wal gidduutti barnoota irraa argamu tarrifanneerra. Barnoota irraa argamu jedhu tokko rakkinoonni dhalatan adda bilisummaa Oromoo caasaa qaba. Caasaa isaa keessatti rakkinni yeroo dhalatu bakkatti dhiyaatu qaba. Akka nam tokkeetti isaa ta'u, akka qaamaatti gumii sabaa isaa ta'u, yookaan immoo gurmuutti hooggana keessaa ta'u bakka badiin irratti ilaalamtutu jira koree seeraaf to'annoo. Achitti dhiyeessanii xumurachuu danda'ama. Waan siyaasaa ilaaluu fi waan imaammata ilaalu immoo gumii sabaatu jira. Achitti dhiyaachuu danda'a. Humna isaatii ol ta'amee kora sabaa akka barbaadu soo ta'e isa sana gara kora sabaatti akkaataatti geessanii meekaanizimii yookaan meeshaa isaa jaarmiyaa caasaa dhaabaatu jira. Isa kana keessatti xumurachuu qabna maan booda ka jedhu irratti walii galle ka duraan ta'e kanatti akka hin deebineef jechuudha. Tokko kana ka barnoota kabraa jarjarinsaan gara wal dhabbiitti seenuu walitti gamuu muuxannoo dhabinsa keessa rakkina kana keessa ka seename inni kun ka barnooti guddaan irraa nutis fudhannu jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaaf Oromoo fi sochoona jedhanillee kanarraa barnoota argatu jennee amanna. Kanaaf qabxiilee hedduu ka miseensotallee irraa barnooti kennamuuf ta'u qabxii hedduu tarrifamee jira isa kana keessatti waan barnooti isaa miseensotaaf kennamu ka uummataaf illee kennamuu danda'u bal'inaan keessa akka bahutti murtiin fudhatameeti akkasitti ittiin deemne. Amma kanaa booda kan ta'u maa'inni amma hoogganni qaama olii walii gale tokko taatanii keessa isaa ta'u alatti maal godhuudhaaf karoorfattaniittu? Caasaan adda bilisummaa Oromoo ifaadha jechuun gumii sabaatu jira. Gumiin sabaa immoo koree hojii raawwachiistutti waan taa'ee mariihatee irratti haasa'ee murteessee akka imaammataa fi akka murtiitti tarrisee ka'eera. Isaa kana keessaati tokko tokkummaan kun akkaataatti hojiirra oolu sana jechuudha. Isa kana keessaa ka ammatti gaafatte kana koree hojii raawwachiistu walgaa jechuudha ammaan booda. Ka ittaanu sadarkaa duraatti. Koree hojii raawwachiistuu walgahee dhimma caasaa dhaabaa ittiin deemamu dameelee birkiilee isaan kana deebisee gilgaala. Erga gilgaalee booda dameelee hojiif barbaachisoo ta'an birkiilee hojii dameelee jala jiran hojiif barbaachisoo ta'an isaan kana hunda ka diriiruu qaban tarrifataa. Isa kana jalatti immoo qajeelfama haaromsa akka amma tokkoomne kanatti ka ittiin hojjetamu qajeelfama hojii biyya keessaas ka waraanaas ka alaa kanas akkaataatti hojjetamu haaromfataa jechuudha. Isa kana waliin ka deemu immoo karoorri biraa inni jabaan guddaan jiru akkuma atuu gaafatte sadarkaa hoogganaatti sadarkaa gumii sabaatti koree hojii raawwachiistutti kuni wal dhuunfachiifamee tokko ta'ee ka ittaanuu caasaa hojii sadarkaan gama lamaanuu ka jiru wal dhuunfachiifamaa jechuudha. Kuni biyya keessaanis alaanis
Inni kunis akkaataatti xumuramuu fi yeroo itti keessatti xumuramuu qabu murtiin godhamee keessa dhaabaatti akkaataatti hojjetamu qajeelfamni kennameetti ka'ame jechuudha. Gumii bakka bu'oota gumii sabaa kanaani kanatu hojjetama jechuudha. Ka ittaanu ka biraa guddaan ka hojjetu ka wanni godhe korra sabaatti akkaataatti deemamuu fi qaama korra sabaa kana qopheessu. Kanas lafa kaawwatee deemeera. Isaan kana hundaatu hojjetama. Kun hundi hanga hojjetamutti garuu hojiin qabsoo akkan dhaabbanne ka amma deemaa jiru hanguma caasaa wal dhufachiiftu hojiin qabsoo immoo karaan akkaataatti deemu isa kanas wal agarsiisee ka'eera jechuudha. Amma adda bilisummaa Oromoo tokko ta'uunsaa kun mooraa Oromoo keessattii fi mooraa diinaa isin jettan keessatti akkamitti ilaalama jettanii yaaddu? Rakkinni kun dhalatuu irraatii gama lachuutiin itti dhukkubsataa baane ka dhalachuun itti turredha. Inni kun madaadha. Qabsichaafis nuufis walumaa gala gara fuulduraatti socho'uufis. Inni kun madaan kun fayyuu qabaa. Rakkinni kun gaaddisisaa miseensotarraa hoogganarraa uummatarraa ka'uu qaba ka jedhu togga sadarkaa tokkoffaatti ka ilaalle. Kanaaf nuuf waan guddaadha waan kana xumurachuun keenya jechuudha. Kalammataa ummatatu gaafataa ba'e waggaa dheeraa rakkinni kun furamuu qaba gaafachuu irra darbee dhiibbaa gochaa ba'e miseensotillee akkasuma gamalachuu rakkinni kun furamuun rakkina mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru keessa isa guddaatu furame jedhee hubata jennee amanna karaa mataa keenya. Kanaaf akka hoogganaatti fi akka miseensaatti dirqama isaa baheera adda bilisummaa Oromoo gamalachuu jiru rakkina kana furuuf. Ummatillee gaafataa waan tureefi kanarra dhaabbatamee rakkinni mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jiru xiqqaataa deema. Isa guddaatu irraa xiqqaate kaan ka hafellee ofirraa xiqqeessaa deemuu fi tartiibuma kanaan furaa deemuu warri wal fakkaataaf karaa saaqa jechuudha. Kun immoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo iticha ummataafis kana abdiisaa kan hubannootisaa jedhaneetti amanna. Diinni immoo rakkinni kun kanaan dura dhalatu irraati akka inni babal'atudha kan inni qabatamaadhaan irratti hojjetaa bahee carraa guddaa fi lootarii guddaatu isaanii bahee akka sanaatti hubata. Rakkinni kamuu yeroo dhalatutti erga dhalatee immoo akkam furamne irratti saganteeffatee hojjetaa ture. Kanaaf rakkinni kun furamuu fi diinaaf gammachiisaa hin ta'u gaddisiisaa ta'a. Akka inni hojiirran oolle gufuufaa uumuu irratti akka inni haragalfii hin qabaanne tolchineeti beekna. Isa kana cufachuun ka keenya akka diinni hin milkoofne akka gufuu fi danqaraatti hin taane irratti hojjetuun ka keenya ta'a jechuudha malee diinaaf gammachiisaa hin ta'u. Duraan wayita adda adda turtan sanatti lamaan keessanuu komatamaa turtan hoogganni isaa baay'een kan lamaan keessaniyyuu ala jiruu jedhamanii komatamaa baatani. Har'agaa dhaabni sun tokko ta'e. Dirree irrattis haa ta'u komii kanaan dura kakka'an sanarraan fooyya'in yookaan jijjiirama dhufuuf deemu adda bilisummaa Oromoo hooggana isaa gara qeetti butuu irratti kan jijjiirama dhufamu jedhamee yaadamu jira. Dhaggeeffattoota keenya deebii gaaffii kana kutaa lammaffaasaa keessatti roobii iftaanii qabannee deebina. Kan nu caqasaa turtaniif guddaa galatoomaa jenna. An Dassuu Dulaati. Qophii hundee. Haggamooltan dhaggeeffattoota keenya kun torbaanitti al tokko kan isinii dhiyaatu qophii hundeeti. Qophii hundee har'aa keessatti hidda latiinsa gosa Oromoo keessaa kan gosa Gujii dhiyeessina. Gosti Oromoo Gujii yeroo ammaa Oromiyaa kibbaa keessa qubatee jiraata. Oromoon Gujii akkuma Oromoota biroo bakka lamatti qoodamanii waamamu. Isaanis Kontomaa fi Daarimuu jedhamu. Sagantaa kana keessatti waa'ee hidda latiinsa Gujii fi qubsuma isaanii ilaalla.
Qopheessaan qophii kana handhaa basaa waq jiraati itti dhiyaadhaa jenna. Oromoonni Gujii idda latiinsa isaanii kan Oromoorraa maddu yeroo lakkaa'an Gujii kan aannaan kan soorraan kan boruun kan aagaan kan waayyuun kan jiille kan komboo kan Oromoo akka ta'etti lakkaa'u. Gujiin akka amma kaa'amee jirutti kontomaa fi daarimuu jedhee akkuma Oromoota kaanii hidda latiinsa lameeyyiin qoodamee jira. Achi jalatti kan akka uraagaa, maatii, okkoo, galaalcha, waajituu, sorboortuu, agaantuu, daraartuu, gollaa, haloo jedhamanii hiddoonni gosaa balbalaan akka tarreeffamanii jiran seenaa Gujii ni hubachiisa. Gujii keessaa gosoota akka jaarsoo, yaayyinuu, kuyyuu, booranoo jedhamanis akka jiran seenaa Gujii keessaa hubachuun ni danda'ama. Gosoonni waajituu fakkeenyaaf 3 akka ta'an isaanis Alii, Biiltuu, Bal'inii jedhamanii akka qoodaman hidda latiinsi balbala kaanii ragaa ba'u. Gosootiin Oromoo kan damee Gujii kun
yeroo ammaa kana Oromiyaa kibbaa bakka misoomaa fi baddaa Gujii keessatti kan lafti isaa albuudaan beekamu hedduu gabbataa ta'e keessa qubatanii jiru. Oromoonni Gujii akkuma Oromoo kaanii aadaa, seenaa fi eenyummaa Oromoo qabatanii bara dheeraadhaaf jiraataniiru. Haa ta'uti sirnooti darban Gujiin akka Oromoo hin taanetti Oromoo irraa addi baasuun qoodee ala baasee haa kaa'u malee isaan garuu gosa Oromoo irraa addaa utoo hin ba'iin eenyummaa Oromoos aadaa Oromoos tiksanii wareegas itti baasanii yoonaan ga'aniiru. Oromoon Gujii Oromiyaa kibbaa keessatti bakka qubatee jirutti akkuma Oromoo kaanitti bakka jireenya isaa Oromummaa fi Oromoodhaan walitti hidhee jireenyaaf jiruusaa gaggeessaa jira. Afoola adda addaa keessaa akka hubatamus gosti Gujii Oromummaa isaanii jabeessanii sirna gadaatiin bulaa amantii waaqeffannaatiin wal qajeelchaa jiruuf jireenya isaanii oofaa akka jiran hubachuun ni danda'ama. Qubsuma lafa Gujii yookaan biyya Gujii yoo ilaalles karaa kibba Oromoo Booranaatiin akka daangeffaman akkasumas gosoota uummattoota kibbaa kan akka Burjii, Kooraa, Gaamoo fi kan kana fakkaataniin akka daangeffaman ifaadha. Kana malees gama biraatiin Oromoota Arsiitiin daangeffamanii kan jiran yoo ta'u Geediyoo, Sidaamaaf Walaayittaanis Oromoota Gujii kana marsanii jiru. Gujiin har'a godinoota Oromiyaa 18 keessaa godina tokko. Magaalaan guddoo godina Gujii Nageellee yoo ta'u kiiloomeetira 604 Finfinneerraa fagaattee argamti. Lafti godinni Gujii yeroo ammaa irra qubatee jiru iskuweer kaaremeetira 18,557 ol akka ta'e tilmaamama. Godinni Gujii haalli qilleensa isaa iddoo sadiitti hiramee kan beekamu yoo ta'u inni tokko badda daree fi gammoojjiidha. Uummanni godina Gujii keessa jiraatan 1,638,038 ol akka ta'an isaan keessaa 823,564 dhiira yoo ta'an 811,140 dubartoota akka ta'an ragaaleen ni ibsu. Gujiin lafa albuuda garaa garaa qabu yoo ta'u yeroo ammaa kan akkuma beeknu kan impaayerri Itoophiyaa hundee isaarra dhaabbatee dahaaba guddaa keessaa qotatu Adoolaan godina Gujii keessatti argama. Seenaaf kuusaa dhaloota Oromoo Gujiirraa akka hubannutti abbootiif haadholiin Gujii akkuma abbootiif haadholii Oromoo kaanii aarsaa guddaa kaffaluun eenyummaan Oromoo, aadaan Oromoo, amantii fi seenaan Oromoo akka jiraatu gumaacha guddaa baasaniiru. Lafee abbootiin Gujii caccabsaniin seenaa haadhotiin Oromoo Gujii ol kaaniin mataan dhaloota Oromoo har'aa ol jedhee jabaatee deemuu danda'eera. Ilmaan Oromoo kaanis ta'anii ilmaan Oromoo Gujiirraa dhalatan seenaa abbootiin keenya kunoo akkanaan kaanii dhalootaan dabarsan kanaan boonaa egeree keenya tolfachuudhaaf gara fuulduraatti imaluutti jirra. Qophiin keenya hundee kan dhalootaaf hidda latiinsa Gujiirratti xiyyeeffatu asumaan xumurama. Torbee hidda latiinsaaf qubsuma gosa Oromoo biroo qabannee dhiyaanna. Qopheessaan qophii kana dhaaba Sawaaq Jiraate. Nagaan. Qophii fayyaa hawaasaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii fayyaa hawaasaa akkam jirtu? Qophiin fayyaa hawaasaa torbanitti si'a tokko wiixata isinii darbu amma dhiyaata.
kan qopheessee isinii dhiyeesses ana Leensaa Dinqaati.